Kanaan kaasaa kana callisee waraabaa sagaleen nama asii dhaagannoo jedhu kan nama walgahee irra dhaga'amu namni tokko jechuudha. Warri duubarraa jirtan akka gaarii sagalee jedhaa jirtan warruman jiruu fi namuma dhaagannoo jiru ta'uu jira. Kanaaf kanaan mallee irra deebinee si gaafatu sagalee keessa dhageessaa qajeelatti waan qofteen dhaagannoo jechuudha. Dhiifama guddaa ammas waa'ee sarara kabajuu waan warri hin jedhu ta'uu akkuma jiru ulfaata. Apa nak kata masalah?